qananiiti fi waan social media irraa deemaa jiru kana wal qabatee qananiin lubbuun dabartee jirti. Akka oduun jettutti qananiin if darbitee jira. Fokkii shanaffaarraa if darbitee jira yookaan gamoo shanaffaarraa halkanirraa sa'a sagalii jira akka Itoophiyaatti halkan keessa jechuudha. Qananiin kan itti dhalattee Harargee lixaa Carcarii keessa dhalattee kan ammoo isin jiraattu Finfinneedha. Qananiin jaartii Andu'aalam Gosaa osoo hin taane firendii isaa hiriyyaadha. Akkuma jaarsaa jaartiitti mana wajjin galanii. Qananii fi Andu'aalamin hedduu wal jaalata. Andu'aalamis humna isaatii wal jaalata. Qananiinis humna isiitii wal jaalatti. Qananiin immoo moodelistiidha. Andu'aalam immoo artistiidha. Beeka. Isaan hundinuu hawaasa Oromoo biratti bakka guddaa qabanii garuu du'a isii kanarratti hanga qorataman sirriitti addaan baasuu qorannoon wanta kan murteessuu akka hin dandeenye hawaasni keenya beekuu qaba. Because innis artistiidha. Tarii isiin itti hinaafuu dandeessi. Dhalaan garagaraa laaltee dhalaan takka yoo jaarsa jaalatte waan gootu dhabdee murtee ajjechaan if ajjeesuudhaan ni fudhatti. Isin galee tarii waan wayiitiin qabamtee if darbuu dandeessi. Amma fakkeenyaaf isiitu if darbee jechuu jiran namni guddaan namni hedduun garuu immoo warri Andu'aalam irratti barreeffama barreessee poosti godhaa jiru. Isaatu ajjeese jaalalaaf wallisuunii fi jaalalaaf bakka qabaachuun jaalala kannuu beekuun tokko miti jee warra waan garagaraa barreessaa jirutu jira. Maalin jechuu barbaada? Innis amma hidhamee jira Andu'aalam. Obboleettiin isaas Andu'aalamis mana hidhaa seenanii jiran. To'annaa seeraa jalatti poolisiin oolchee jira. Sababni to'annoo seeraa jalatti poolisiin oolchee fi isaatu ajjeese jechuudha miti. Haga amma wani murtaa'in jiru. Nageenya isaatiifillee dhugaa muciyyoo baasuufillee inninis hidhamuu qabaa. Faamiliin Andu'aalam keessaas obboleettiin hidhamuu qabdi jedhamee kan poolisiin murteessee hidhee fi Andu'aalamtu Qananii Gosaa ajjeesee nafsee gadaadha Andu'aalam jedhanii mana hidhaa kan geessin beekuu qabdanii. Lammaffaa warri immoo jaartii Andu'aalam jechaa jirtanis sirriidha. Akkuma jaartiitti waan hojii jiraachaa jiraniif jechuu dandeessan. Garuu Andu'aalamii fi Qananiin hiriyaa lubbuudha. Hiriyaa lubbuudha. Gara fuulduraatti wal fuudhuudhaaf hawwii qaban. Akkuma jaarsaatti malaa marii waliin qaban mana tokko keessa waliin galanii waliin bobba'anii galaa jiranii. Kanaafi hawaasni keenya akka jaartiitti fudhatee jechaa jira. Qananiin kan itti dhalatte akkuma jenne Harargeedha. Isiin osoo lubbuun jirtuuti Finfinnee dhuftee erga lubbuun dabarte awwaalchisiilleen Carcarra Harargee lixaa ta'uu qaba jedhanii Finfinnee irraa fudhanii gara Carcaritti geessanii jiranii. Oromoo wanta kan jechuu barbaadaa sirratti namni du'ee fi ka jirus waliin ajjeesuun nurraa amala nutti ta'uu qabu. Namni keenya amma Qananii sana guyyaa tokko namni suuraa si poosti godhaa ture hin jiru. Namni guyyaa tokko profaayila kaayachaa ture hin jiru. Namni fiiduma isin daleeddelleen akka isin feetutti laayikii godheef hin jiru. Arra eega isin duute immoo sooshaal miidiyaan kun guutuun isiidha. Kanaafi maalin jechuu barbaada? Isii lubbuun dabartee jirti nuufi hin deebitu biyyan itti hasalbattu jechuudha. Andu'aalam kan amma lubbuun jiru kana kan hiriyaansaa irraa deemte kana jajjabinallee kadhachuu fi dhiifnee kan biran jirre kan nuti hin beekne kan itti kakachuu hin dandeenye Andu'aalamtu ajjeese jechuu hin dandeenyu. Yoo immoo rabbiin ittiin godhini harka isaatitti kan muciyyoon tun baatu yoo ta'eesi yakkamaadha. Akkuma nama lubbuu namaa galaafatee tokkotti qixaatti namni lubbuu namaa galaafate qabu qabaa jechuudha. Kan ammoo ka jechuu dandeenyu eega qorannoon addaan baasee Andu'aalamitti qulqulluu yookaan godhee yookaan immoo nafsee gadaa jechuun murteessee malee namoonni bira hin jirre namoonni quba hin qabne qubatti qabdanii Andu'aalamtu kana godhe Andu'aalamtu akkana godhe jettanii murteessuu hin dandeessan. Miciyyoon hin haafteef godhuu dandeessi yookaan waan wayiin iyyattee yaadni sun irraa hanqatee nama hunda rafistee eega namni rafee if darbuu dandeessi. Rabbiitu beeka kana murteessuu hin dandeenyu. Kanaafi firoota Qananii fi hiriyoota siitiif jajjabina hawwinaa hangasuu tasgabbaa obsaan haa eenyu yeroo gaarii qabaadhaa.